walumaa galatti jalqabaa haalli naannoon yookiin aanaan Boset keessa jiru maal fakkaata? Sanarraa kaanu. Shaabaa aanaa Boset keessatti ganda Xiyyoo Dungurree kan jedhamu keessatti waraanni fiippii namoota nagaa waan ofii hojjetan fi tiffatan badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhu manguddoo 3 qabanii uleedhaan tumanii tokko battalatti yooduu kan lammataa mana yaalaa keessatti du'aa fi jiruu keessa jira. Sadaffaan kaambii waraana isaanii keessatti dararaa hamaarra jira. Maqaan isaanii tokkoffaa Faafsaa Bunee kan du'e Urmii 67. Lammaffaa Billoo Taliilaa Urmii 70 yoo ta'u hammana yaalaa jiru tumamee yoo ta'u sadaffaan kaambii isaanii keessatti hiraaramaa jira. Meetolee akkuma hasaadhaaf akka nu mijatuuf gidduudhaan seenaatanii addaan isin kutee karaa marii kan keenyaatti deemna. Amma namoonni 3 kun humnoota mootummaatiin reebamanii reebicha kanaan namni tokko biraa lubbuun darbee naan jettan kun sababni isaan reebamanii fi hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu ka jedhu naa kaastan. Mee dhuguma jaarroleen kun nama gurguddaadha. Akkamitti isaaniin yookiin ijoollee bosonaa kanaa wajjin hariiroo qabaatan? Jara bosonaa kana wajjin hariiroo qabanii oduu hin ta'in yeroo ammaa kana sabuma Oromoo yaa ta'u naannoo sanii akkanumaan jiraataa Oromoodhaa yookiin jiraataa naannoo sanii kan ta'e hawwan lolanii san oduu arganuu irraa goranii tiffattoota yookiin qotee bulaa yookiin jaarrolee warra humna dhabe jaartii humna dhabde shamarran gudeedaa jiru waraanni isaanii. Yeroo ammaa kana baay'ee rakkina guddaa gubbaarratti kufnee jira. Baay'ee. Mee yeroo darbe odeessumti kana walitti qabatu kan beetu jira. Namoonni hedduun akka reebaman kan hidhamanii fa'aa jiru. Isaan keessaa amma fakkeenyaa fi haftee gadaa michillee yeroo darbe humnoota mootummaatiin ajjeefamanii kan ta'an ammas illee humnootuma kanaan irra deebiidhaan miidhaan akka irra dhaqqabe fa'aatu odeeffamaa ture. Mee wanni sun amma akkamirra jira? Aanaa Boset kana qeerroo 67 badii tokko malee hidhanii tumaa jiru. Maqaa isaanii muraasni tokkoffaa Dachoo Roobaa, lammaffaa Warquu Barii, sadaffaa Nagaashuu Dachaasaa kan ta'an sinna tokko malee badii tokko malee bulchiinni gandaa bulchiinsa fi nageenya kan ofiin jedhu Girmaa Makuraa horii naannoodhaa yookiin horii naannoo sanii oofee horii 7 waraana isaaniiti laachaa jira. Waraana mootummaa piippiti. Badii tokko malee namni rakkataa jira. Akka malee biyyarraa gara deebi'uu dhabee kara baduu dhabee baay'ee rakkachaa jira. Ammas immoo ganduma aanuma san keessatti ganda qotee bulaa Siifaa Battee kan jedhamu mucaa barataa digirii 3ffaa baratu haati irraa duutee du'a haadhaa oduu gadda gubbaarra jiru qabanii manuma bakkuma gaddaa sanii qabanii quubee waraanee ajjeesan mucaa kanas Buteetessa bultii 15 bara 2023 barataan du'e kun dhugoo nuubaa jedhama. Ammas ganduma san keessatti qotee bulaa qonna ofii qotatee oduu galuu deemu abbaa ijoollee 5 ida'oo yaamii kan jedhamu badii tokko malee itti tokkosanii ajjeesan. Homoo isaanii gaafatu shamarran gudeedanii warroota wal barbaadan sanirraa goranii gabaree yookiin tiffataa qotee bulaa biyyarraa ari'anii buqqisanii namni baay'ee rakkina guddaa keessatti kufeetu jira yeroo ammaa kana. Karrayyuudha xiqqoo amma yeroo ammaa kana rakkinni niitwoorkiin waan irraa citeef oduu isaanii ammatti argachuu hin dandeenye. Tole ulfaadhaa odeeffannoo nuuf laattaniif mee amma waanuma maqaa namoota naa kaastanii namoota hidhamee namoota ajjeefame kana naa kaastan waraanni fakkeenyaa fi hidhata waraana bilisummaa Oromootiin namoonni kun kan miidhamaa jiran naan jettani naannoo kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa keessa hawaasa wajjin walitti makatee jira. Maaliifan kana isinii kaasee
ummata jaarolee umuriin waggaa 60 fi sanaa olii amma maqaa isaanii naa kaastan kuni namoota bosona dhaqanii isaanii wajjin hariiroo uummatan jedhee namni yaadullee yoo jiraate rakkoodha. Jaaroleen naannoo manaa jiraatu haala kamiin kan ijoollee bosonaa kana wajjin walitti hidhuun danda'ame akka ummataaf yookiin hawaasa dhaggeeffattoota keenyaaf ifa ta'uufan gaafii kana kan isinii kaasa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jiraachuu yookiin gabaree ambatti sabatti hin dhufu adda taanatti fakkaata. Akkan anis ilaalu kanatti kaambii buufatee inni saba teecha gadi bu'ee ta'u yookiin immoo qe'ee sabaa yookiin immoo naannoo kan hiriirsu kan rakkisaa jiru waraana mootummaati. Isaan oduu arganuu irraa goraniyyuu maqaan dhaanii oggaa arganis irrumaa goranii haaratanii gabaree yookiin ijoollee yookiin nadheen gudeedu yookiin dubara gudeedu waan nan taane kana waan badii waan fokkisaa waan gurratti afaaniin dubbachuu hin barbaachifne hunda hojjechaa jiru. Re'ee ambaa qalu, horii ambaa qalu waan baay'ee biyya irratti uumaa jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo nuun hin nageenye malee hin agarreeyyu. Inumaayyuu hin nageenye malee naannoo keenyas nurraa fagoo jira hoo jiraatillee bakka akkanaa jira jennee hiixuudhaa nu hin agarre. Itti makateetu hin jiru. Maaliidha erga naannoo keessan hin jiraanne dhaggeettii gurraa qofa erga ta'e maaliidha kan hawaasa keessatti rakkoon haga kana hammaachuu ga'eef? Hin beeknu kaanu kana waan mootummaan kana hojjetu waan piippiin kana hojjetu isaan walitti abee kan rabbiin malee nu waan beeknu hin qabnu. Nu qotee bulaadha. Nu hojjennee tiffataa bulaadha. Saba akkanaa kana reeban, saba akkanaa kana ajjeesan. Mallaqa beerran teenya waggaa buna bisuu baatte fidi ganzaba waraanaa fidi qallaba waraanaa fidi qallaba gargaarsa booranaa fida jedhee dabballeen isaanii baay'ee biyya rakkisaa jiru waan garaagaraatiin biyya rakkisaa jiru. Namni rakkatee kara baqatus wallaalee namni sun nama tamaarii ta'u yookiin immoo bakka tokko deemee waa tokko godhuu danda'us nuti biyya akkasumatti yookiin lafa qofuratee lafa keessa ciisa amma maatiidhaan ijoolleedhaan mana keessa hin jiru. Akkan qotannes biyya roowwan lafti kun akkasumatti lafa taa'a. Gaafiidhuma keessan kanarraa dhaabbadheetanii waasiin gaafadha. Amma yeroo adda addaa gaafiin yookiin komiin akkanaa hawaasa keessaa ni ka'a. Waraana mootummaatu akkas nu godhee jedhanama. Haa ta'u malee qaamolee mootummaa gaafa gaafataman wanni kun waraanni mootummaa waraana akkas godhuu miti jedhaniitti deebii laatu. Maaliifin kana kaasee waraanni mootummaa kunis hawaasuma kana keessaa bahee akkamitti waraana mootummaa ta'uusaa adda baafattan? Maaliifin jedha yoo kaampii beekamaa tokko keessa taa'ee achi bahee kan hawaasa miidhu ta'e dhugaa. Yoo karaa deemu yookiin immoo naannoo tokko gara naannoo tokkotti socho'aa ta'e tarii kan maqaa mootummaatiin daldalee yakka kana hojjetu jira akka hin jedhamneedhaaf maaliidha ragaan keessan? Laale mootummaan kaambii amma akka ganda keenyatti akka aanaa boositti bakka 6-7 qaba. Bakka 6-7 hin beekna achi ilaallu kaan afaan isaaniitu hin beeknu warroota achi keessa kaambii san keessa hojjetanii waraana mootummaa afaan isaaniitu namni keenya hin beeku keenya Oromoo beeka afaan Oromoo beeka isaan afaan biraa taasisu. Kun kan afaan hin beeku kun an afaan beeku kan afaan hin beeknu kun gabaree kan dhugaatti dhufan ajjeesu bichaadha. Kun afaan Oromoo kun afaan Sidaamaa kan hin beeknu hin jira Oromoon keenya. Warri afaan Amaaraa haasa'u baay'eedha hedduudha dannuudha. Warri afaan biraatis haasa'u hin jiru. Waraanni hin tunne saba hin tunne biyya hin tunne waraana adda bilisummaa Oromoo san. Maaliif isaanis erga Oromoo ta'anii erga biyya dubbatanii erga biyya hojjetanii maal saba kana fixanii maal bulchuu barbaadu kana fixanii kana gudeedanii kana horii irraa qalanii kana hiyyoomsanii kaan minaaf fe'atanii kumtaala 20 kumtaala 10 manatti gurmaa makuraan duratti siin jeesuun ka'eetoo deemee qallaba jaraa godha. Baay'ee rakkachaa jira hawaasni. Waraana mootummaan malee hambadii nurraan ga'e waraana adda bilisummaa fi Oromootiin wati. Kun dhugaa lafa jirtu. Inkaan naannoo san namoota biraa
illee haasofsiisuu hin dandeechan. Kanuma. Fayyaata maaliifan gaafii kana kaasee yeroo adda addaatti bakkoota adda addaatti amma haalli akka kanaa bakkoota biroo irrattis ni mul'achaa ture. Namoonni uffannaa huccuu yookiin militarii waraanaa kan mootummaas ta'e kan waraana bilisummaa Oromoo uffatanii namoonni humni of ijaaree uummatuma jeequ uummatuma saamuu yeroo adda addaatti kaafamaa waan turedhaaf gaafii kana isinii kaasee deebina laattaniif guddaa galatoomaa. Amma maa irratti tarii wanni atuun isin gaafatiin hafeera ta'e yoo jiraate yookiin immoo osoon akkas jedhe yookiin dhaamsa akkasii osoon dabarfadhe Oromoota biyya keessaatiif biyya alaatiif darbee immoo mootummaadhuma biyyan bulcha jedhu kanaafuu dhaamsan qaba ka jettan yoo qabaattan carraamaa isin ilaadheen kanuma nagaa walitti dhaamna. Mootummaadha wanni jiru mootummaa biyyan bulcha jedhu kan mootummaadha wanni jiru sabni kana erga fitte saba Oromoo kana erga fitte erga dubartiin keenya gudeedamte erga qabeenyi keenya qalamee egaa ka akka seereetti duraan hanbeenu mindaa waraanaa kan baasu mootummaadha jennee beekna. Amma sabbata beerati irraa hiikkatan waggaa buna nuu bituu buute kuni badiin kun nuroorroon kun hundi eentu nurraan ga'e tarsumoo isaan aanan sansalanni isaanii aanarraa ka'e haga oliititti ga'a ganda silaa caasanuu harkaa badee caasaa maal qabanii tira. Isiillee hin xaaranii bineensa uffii hin dandeenye. Haa ta'u malee mootummaa kana taasgabbaa'ee of ilaalee saba kana hoggaan miidhaguun maalan bulche jee taasgabbaa'ee of ilaalee waraana kana heera irratti hundeechee akka nurraa taasgabbeechu waraanni adda bilisummaa Oromoo nus hin tuqne waan keenyas hin tuqu waan tokkos hin balleessine badii tokkos hin hojjenne hin agarreessine isaan hin qallabdan hannuun jedhu yaada yakkaa yookiin dabballoonni isaanii warri isaan mallaqaan bitatan warri isaan jala deeman warri qonna dheechaniitoo isaanitti galantu jira qonna hin qotanii harqee fi caasii nyaata warroota akkasiisu isaan jala deemanii yookiin caasaa isaanii ta'anii badii akkanaa kana hojjetan badii akkanaa yakka akkanaa kana biyyarraan ga'an malee sabni Oromoo saba akkasiitiin guutii saba gara laaficha saba aadaa qabu saba sirna qabu saba sirna gadaatiinis bulu saba jaarrolee illee dhaga'u kana hundaa darsanii yookiin immoo didanii saba Oromoodhaa kana rakkisaa jiru. Kun nurraa akka dhaabbatu hayyuun Oromootis wanti hin jedhuun hayyoonni Oromoo badii kana badii nurraan ga'an kana sirriitti nuu caqafatanii waan kana addunyaatti nuu dabarsuu qabu. Ani kanuman jedha. Tolee hordofaa keenyaa ana Boositirraa yaada bal'aa nuuf laattaniif maqaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatooma. Har'aaf kanumaan xumurannaa fayyaa ta'aa. Galatooma isinis.